Ashama harka furdattoota fi kabajamtoota darajaattuu biyya argamtan nageenya qiyyan kabajaa fi kan jaalala sanaa fi musliin jaalatu ta'iyya. Har'aan tana barumsa adda tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Barumsa har'aan tana aappii ajaa'ibaa kan ta'e akkataatti suuraa keessan itti haala bareedaa ta'een idiit godhattanii piroofaayiliilee keessan kan garaagaraa irratti haachitan teessan irratti isin barsiifna. Faana bu'aa. Hordoftoota kiyya YouTube channel kana haareetaan subscribe like share gochuudhaan faana turaa isiniin hordoftoota kiyya eranumaan gara barumsa kiyyaatti isin ceesisa. Hordoftoota kiyya hagaluma sagantaa kiyyaatti faana turtan asumaan affeeramtanii jirtu. Hordoftoota kiyya egaan har'aan tana barumsi har'aan tana isiniif qabadhee dhiyaadhee aappii ajaa'ibaa tokko jechuudha. Aappiin kun namoota moobaayiliin isaanii haala suuraa ittiin ka'uudhaa fi yookaan duuba isaanii akkaataa itti bareeffatan suuraa san waan isaan duubaaf suuraa isaanii fokkisaaf duubaa kaasanii haala bareedaa ta'een idiit godhanii suuraa isaanii ittiin sirreeffachuu dandeessan. Namni fuulduraaf illee yuutuubii banachuudhaaf yaada qabdan hunduu inni kun hedduu takka isin gargaara jechuudha. Namoonni hedduun akkuma yuutuubii irratti agartan suuraan isa yuutuubii irratti agartanii fi wanni irratti gadhiifamu waan adda ta'a jechuudha. Akkuma yuutuubaroonni gurguddaan dandeettii gurguddoo qaban hedduun asirratti irratti agartan kana jechuudha. Suuraa achirratti agartan misaayila yookaan xiyyaara rasaasa roobsuu minaamin kana achirra argama yeroo dhawaan namaatu as biyyaasa jechuudha. Akkuma argaa turtanii. Aappii kanaan jechuun inni san hundinuu kan isin hojjechuuf illee isin barbaachisu jechuudha. Hordoftoota kiyya mee amma gara aappii kanaatti haa isin dabarsuun isinin hordoftoota kiyya. Aappiin kun isa kana jechuudha. Aappii kana pilaastoora irraa argachuu dandeessan. Kickstarter isin jaa isa kana jechuudha. Isa kana pilaastoora irra deemtanii barreessuu dandeessanii. Pilaastoora keessan irra deemtanii Kickstarter kana achirratti isin fidee jira jechuudha. Kickstarter footoo edit yoo godhuu barbaadan waa hedduutu isin fidee jechuudha. Isaan kanarra cuqaastanii akkuma jalqabaa irratti isinuuf argu kana namoonni kun jechuudha suuraa baagiraawundiilee adda addaa akkuma asirraa argaa jirtan iddoo isaan duraan suuraatti kaa'anii fi bakka isaan jiran as maraaltanii hubachuu dandeessan jechuudha. Hordoftoota kiyya aappiilee hedduutu jira egaa inni garuu oriijinaalli isaa inni kunis isuma tokkicha jechuudha. Akkaatuma tokkoon kalariin isaa waa hedduu hojjeta jechuudha. Inni lachuutu amma waan ammaaf itti fayyadamaa jiru isa kana jechuudha. Amma isa kana asirra seentanii buufachuu dandeessan jechuudha. Isin waan inni isaa godhuuf jiru jecha daayireektuma deemee isin ibsanii isinitti agarsiisu ammaan tana jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa tokko duuba isaa kan yookaan wanni nama fokkisu jechuudha. Suuraan keenya bareedee jiru duuba keenya wanti taa'u nama fokkisuudhaaf jechuudha. Kanneen ofirraa haqanii jiru jechuudha. Kanuma hundaaf hordoftoota kiyya kanaaf furmaata ajaa'ibaa isiniif qabadheen jira jechuudha. Kanuma faaga sagantaa kiyyatti nafaana turaan isinin hordoftoota kiyya. Kun akkuma asirraa argaa jirtan isaan kunneen warroota suuraadha jechuudha. Kana yoo feetan suuraa keessan karaara diimaarra eega kaa'achuu karaara irra kaa'achuu barbaadan tishaartii keessanii wal fakkaatu as keessaa filattaniiti asirratti dhawutu jechuudha. Akkuma agartuu warroonni suuraa keessa yuutuubii irra maxxanfachuun barbaanne isuma kanarratti fayyadamu jechuudha. Garuu warreen yuutuubiidhaafis maxxansuudhaafis hin barbaachisu.
isa kanarra tuqaastan jechuudha. Teelisii kanarra tuqaastan mana crop isa gara bitaatiin jiru kan wanti fakkaatu jechuudha roga qabu kana achirra tuqaastanii irra lakkoofsa qaba jechuudha 3.4 3.2 6.9 jechuudha. Isa kana filatan jechuudha. Booda asirratti raayitii kanarra tuqaastanii haala kanaan eegeessinii fidii booda gaalarii keessanii akka asirra achi buutaniin akka irra achi deemtaniin eegaa mallattoo kunoo add photo kan jiru kanarra tuqaasna jechuudha. Haala irra tuqaasnee kunoo suuraalee keenya kan gaalarii keessaa qabnutti nu ceessa jechuudha. Suuraa isin keessa filatanii ani fakkeenyaaf isuma kanaa filadhu jechuudha. Suuraan kanaa jechuudha. Amma asirra tuqaasa kunoo eega akkanatti naa fidee booda maal godha mallattoo hayituu fakkaattu kana jechuudha. Asirra gara bitaatiin jirtu x cinaadhaan jirtu kanatti tuqaasna jechuudha. Eega suuraan akkanatti nuus bee booda kunoo mallattoo hayituu kana irra tuqaasna jechuudha. Okay. Amma haa'uu afata haa'uu seelana waan tokkotu jalaa mul'ata jechuudha. Nama kana jechuudha suuraan isaa akkamiin duuba kaasuu dandeenya jechuudha. Waan kana akkuma jiruunu jechuudha waliin haa eegalluun isin jaallattoota kun akkuma agartan quba keessaniin akkanatti irraa kaaftu jechuudha. Kun akkuma asirra argaa jirtan ani irraa kaasaatiin jira jechuudha. Itti dhiyeessitanii akkasii suurootaan irraa kaaftanii akkuma argaa jirtan. Okay. Agat marakhiyat opsan nafana bukan sinin jar dofto takhiya. Okay. Nahala kanan irraa haqaa asfinne jechuudha. Nani haqaa dhiyeessee jechuudha fixuudhaaf waan tokko yeroo xiqqootu naaf jechuudha. Akkuma argaa jirtan suuraa itiitti gochaa jirra jechuudha. Kun doftoota kiyya. Ofitti as dhiyeessitan jechuudha akka suuraan haala sirrii ta'een isinitti mul'ata jechuudha. Bakka qalamni irraa isin irraa kutes achi tuqxaniiti mallattoo qalamaa kana tuqxaniiti xiqqasha isiidha. Akkuma argaa jirtan irraa kaasetiin jira jechuudha. Bakka qalamni duraa balleessa jechuudha. Okay. Amma suutaan itti adeemnu. Okay. Okay. Akkuma argaa jirtan waliin haa ilaallu haga dhumaatti isin obsaan hordofaa isiniin jaallattoota kiyya kun waan salphaadha jechuudha. Qalamarraa qalleeffattan jechuudha akka isin dura waliin balleessineef jechuudha. Okay.
Oke. Oke. Ma direct dan bakkicha qalamni isin duratti baay'ate deebistanii irraa haqxe jechuudha. Hayituu xiqqoo qalama fakkaatu kanarra cuqaasnaan nagaa isin irraa haqama jechuudha. Akkuma marraa haqaa jiru kana jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo jechuudha. Oke. Suuraa waan hunda isaatu xumurree jirra jechuudha. Amma idiituma goonee walirratti as baasu malee. Oke. Amma as guddifnuma suuraa kana kun akkuma amma agartan haala kwaalitii bareedaa ta'een jechuudha. Suuraa adda ta'e hojjennee jirra jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo. Oke. Oke, xumurree waan jirruuf raayit jennaan seef godhanne jechuudha. Kunoo haala adda ta'een suuraa bareedaa ta'e idiit godhannee jirra jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo kalaroota garaagaraatitti irraa jijjiirre jechuudha. Cinaacha isaa jijjiirrachuu barbaanne kunoo kalaroonni hedduutu jira. Akka isaa jechuu isa fakkaatu gochuudhaafis kunoo wal fakkeessuu dandeenya jechuudha. Kan akka isaa laallee akka isaa irratti godhachuu dandeenya jechuudha. Hordoftoota kiyya ammas raayit godhanne. Oke. Kunoo haaluma ammaa agartan kanaan gaa hordoftoota kiyya suuraa keessan firii godhattanii sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Kunoo wantoota garaagaraa as keessa jira. Kan tokko lama jedhamee jechuudha. Kunoo akkuma asirra argaa jirtan kunooti kalaroonni baagiraawundii garaagaraa kunoo maal akka fakkaatu suuricha kanarraa hubachuu dandeessan jechuudha. Namoonni hedduu moobaayilii harka isaatiin tolfamuu danda'a ta'uu yeroo baay'eedhaaf rakkachaa ture jechuudha. Kanumaaf hordoftoota kiyya kunoo waa hedduutu jira jechuudha. Akkanatti gara qaxxaamurrees kunoo waa hedduutu jira jechuudha. Waan tokko lama hin taane jechuudha. Kanumaaf hordoftoota kiyya haala bareedaa ta'een suuraa keessan idiit godhachuu dandeessan jechuudha. Hordoftoota kiyya warroonni appii yookaan pilaastoora irraa buufachuudhaaf itti galfachuudhaaf wanti isarra akkas jechuudha. Diskiripshin boksii kiyya jala isiniif hin kaa'ee jechuudha. Hordoftoota kiyya amma suuraa isa walumaan gaalaarii kiyya keessa inni haalaallu isiniin hordoftoota kiyya. Oke. Waa kunooti jechuudha. Amma mee suuraa isa kanaa fi isa an reefuchi kaasee tolchisan haa wal bira qabnu hordoftoota kiyya. Inni isaan kana jechuudha. Kunoo akkuma asirra argaa jirtan inni kunoo kana jechuudha. Hagam takka wal faalleessa hordoftoota kiyya.
Anumaafu barumsa har'aan tana isiniif qabadde dhiyaadhee isa kana fakkaata hordoftoota kiyyaa barumsa biraatti walitti deebinutti gamanumaan nagaatti nuuf tura isiniin jenna hordoftoota kiyyaa.